Naan Iraan Ayatollah Ali Khamenei erga waraanni dhaabbate yeroo duraatiif ergaa dhaamaneen United States haleellaa raawwatteen homaan milkeessine jedhan uummata biyya isaaniitiinis baga gammaddanee jedhan Galaanaa Balaa dabaleettis. Bulchaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei haleellaan US buufataalee niwukileeraa Iraan sadi irratti raawwatteen homaa tokkoyyuu hin buufanne jedhan. Dubbii Ayatollah Ali Khamenei kun isa Trump gabbisa niwukileeraa Iraan barbadeessineerraa jedhan waliin wal faallessa. US Iraaniin haleeltee yeroo deebite xiyyaarota waraanaa 125 bobbaaste ture. Isaan ammoo gabbisa niwukileeraa Fordoo Natanziif Isfahaan haleelaniiru jedhan Trump. Walgayii neetoo Neezerlaandsitti gaggeeffame irratti Trump gabaasa peentaagoon dhoksaan bahe jedhamee fi haleellaan US gabbisa niwukileeraa Iraan ji'ootaan qofa duubatti deebise malee hin barbadeessine jedhu mormanii jiru. Trump US gabbisa niwukileeraa Iraan guutummaan barbadeessiteetti jedhan. Seenaa keessatti haleellaa milkaa'aa US raawwatte gadi xiqqeessuuf gabaasa miidiyaalee bahedhaa jedhan. Ministeerri ittisaa US Pete Hegiz gabaasa peentaagoonii bahe jedhamee dhugaa miti jedhaniiru. Wanti haleelame gaara jalatti awwaalamee barbadaa'eeraa jedhan. Daayireektarri CIA John Ratcliffe gabbisni niwukileeraa Iraan akka malee miidhamuusaaf ragaa basaasaa ga'aa qabnaa jedhan. Guyyoota darban waraana kana dheessuuf dhokatanii ka turan hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei waraana booda yeroo duraaf ergaa X gubbaa maxxansaniin lammiilee biyya isaaniin baga gammaddan jedhan. Injifannoo jaallatamtuu Iraan bulchiinsa Ameerikaa irratti goonfatteetti jedhan. Ameerikaan waraana kallattii kaseenteef yoo seenuu baatte bulchiinsi Tsiyoon yookaan Israa'el akkuma jiruun waan barbadooftuufidha jedhan. Guyyootaaf mul'atanii kan hin beekne Khameneiin Ameerikaan waraana kana keessatti waan milkeessite homaan qabdu jedhan. Iraan injifachuu fi fuula Ameerikaa kaballaan diimessuu dubbatan. Akkuma kanaa mootummaa Tsiyoon isa sobaa sana injifachuu keenyaaf baga gammaddan jechuun fedhaa jedhan. Waraanni Iraan Israa'eliif US gidduutti ture waliigaltee dhukaasa dhaaburra erga ga'ee guyyaa 2 booda Trump torban dhuftu Iraan waliin dhimma niwukileeraa irratti akka mari'atan beeksisaniiru. Torban dhufu isaan waliin haasofna Iraan waliin waliigaltee mallatteessuu dandeenyaa jedhan. Gama kaaniin boombiin Banker Buster jedhamu kan Ameerikaan qofti qabdu buufata niwukileeraa Iraan Fordoo jedhamu haleeluuf hojjetame jedhan hoogganaan waloo waraana Ameerikaa Jeneraal Dan Kaayin. Ameerikaan odeessa Iraan gaara jalatti gadi fageessitee gabbisa niwukileeraa jalqabuu waggoota dheeraa dura argatte jedhan. Qondaalli olaanaan humna ittisaa Ameerikaa tokko ammoo Fordoo waggoota 15f qorataa turre jedhan. Itti dabaluun boombiin Banker Buster sana booda Fordoo haleeluuf hojjetame jedhan. Haleellaan Fordoo irratti gaggeeffame xumura qophii waggoota 15 ta'uu eeran. Itoophiyaa adoolessa 22 bara 2016 sirna bulchiinsa sharafa alaa fooyyessuudhaan bittaaf gurgurtaan sharafa alaa gabaadhaan akka murtaa'u eeyyamte. Murteen kun dinagdee Itoophiyaa irratti abdii fi yaaddoo cimaa uumeera. Ofii Itoophiyaan jijjiirama sirna sharafa alaa irratti taasifteen hanga ammaatti maal argatte? Maal immoo dhabde? Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi gorsaa dinagdee kan ta'an Dr. Tashoomaa Tafarraa waa'illee koo Habtamuu Xibabuu dubbiseera. Murteen kun egaa bu'aa argamsiisees qaba, rakkoo fidee dhufees qaba. Kanaaf gara lamaanitti ilaaluu hin danda'amu. Bu'aatti kan ilaalamuu danda'an egaa qabxiiwwan 3-4 ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaaf inni guddaa daldala alergii jajjabeessuudha. Ekspoortiin biyyattii yookaan daldalli alergii biyyattii baay'ee xiqqoo ture waggaa hedduudhaa fi biliyoona 4 illee darbee hin beeku. Erga gabaan sharafa biyya alaa liberaalaayizd ta'e yookaan gara gabaadhaan murtaa'utti ka'ee bu'aawwan argaman 2-3 tokko kaasuu hin danda'amu. Ispeeshaalii daldala alergii irratti jechuudha, ekspoort maarkeet irratti. Isaan keessaa kan akka gurguddaatti eeramuu danda'an shaqaxni 2 adda forfront yookaan jalqaba irratti ilaaluu hin danda'amu. Tokkoffaan alergii bunaati. Alergiin bunaa biliyoona 1 caalee hin beeku. Barana garuu ji'oota 9-10 keessatti almost biliyoona 2 darbuuf jedha. Alergiin warqee illee akkasumadha. Alergiin warqee amma kana kan jedhamuun turre kana dura biliyoona keessa otoo hin taane miliyoona 300 kana caalee hin beeku. Garuu seenaa keessatti yeroo jalqabaaf amma already 9 keessatti biliyoona 2.1 darbeera jechuudha. So bu'aan jalqabaa gaa improved export yookaan daldala alergii fooyyessuudha. Bu'aan lammaffaa gabaan sharafaa gabaa 2 kan Itoophiyaa keessa jiru. Tokkoffaan gabaa idilee yookaan official market kan sharafa baankii keessatti argannu jechuudha. Birrii gara doolaaraatti wal jijjiiruu yookaan doolaara birriitti jijjiiruu yoo barbaannu duraan baankii duwwaa deemna. Baankii duwwaa keessa jira. Inni lammaffaan gabaa gurraacha yookaan gabaa al-idilee nu kana. Gabaan al-idilee kun egaa
sharafa doolaaraa baay'ee ol kaaseetu jijjiira. 90 to 100% garaagarummaa qabu ture. Paraalelli official market yookaan gabaan gurraachaaf gabaa idilee gidduu jechuudha. Garaagarummaan kun significantly hir'atee yeroo inni xiqqoo ol ka'ee jira. Gara persentii 10 waan akkasitti ol ka'ee jira garuu garaagarummaan almost gara persentii 90 ture. Amma gara persentii xiqqaatti gadi bu'eera jiru. Kana bu'aa lammaffaatti ilaaluu dandeenya. Waan isa sadaffaa faayinaansii biyya alaarraa argatan mootummaan argatu ol kaasee jira. Egaa IMF irraa fakkeenyaaf gara biliyoona 4 waan akkasii Super International Organizations akka World Bank kanarraa faayinaansii gurguddaa qaalii galameeraa fi akkasumayyuu jala jalaa argachaa jira. So mootummaatiin osoo hin taane gabaan murteessaa kunis investorotaaf konfiidensii xiqqoo laachuu danda'a. Keessumaa investoroota biyya alaatiif kan akka bu'aatti ilaaluu dandeenya kan dhufan jechuudha. Waa duwwaa otoo hin taane egaa hanqinallee baay'ee qaba. Inni guddaan jireenya harka qalleeyyii baay'ee miidhee jira. Wantoonni namoonni konsuum godhan biyya alaatii waan galaniif akka mi'aa ta'an godheera jechuudha. Seevingiis miidha. Infleeshinii illee ol kaasuu danda'a. Gaarummaan isaa Itoophiyaa keessatti infleeshinii ol hin kaafne maaliif mootummaan strict monetary and fiscal policy waan implement godheef infleeshinii ol hin kaafne garuu in principle murtii kan gabaadhaaf dhiifnu infleeshinii ol kaasaa deema. Rakkoolee akkasii fiduu danda'a. Inni arfaffaani biyyattiin liqaa biyya alaarraa qabdu kaffaluudhaaf birriin ishee barbaachisu jiru. Waggaa waggaadhaan bajanni yoo labsamu fakkeenyaaf amma kana liqii biyya alaarraa nurra jiru kaffaluudhaaf bajeta qabannaa hidheetu kaa'ama mootummaan yoo birriin divaaliyu ta'aa deemu deet sarvisingiin ulfaataa deema. Inni sanaffaa inni baay'ee rakkisaa ta'e maarket voolatility gabaatu tasgabbii dhabaa deemaa jechuudha. Kana egaa akka sharafa biyya alaa kana gabaaf gadhiisuu akka hanqinaatti kaasuu dandeenya jechuudha. Israa'eliif basaasan jette 3 ajjeeste. Pirezidantiin Yuunaayitid Isteet ammoo osoo buufataaleen niwukilaraa ishee manca'uu baatanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin fudhattu ture jedhan. Galaanaa Balaay gabaasa dabalataa qaba. Ejensiin oduu qaama haqaa Iraan akka jedhutti Iraan namoota Israa'eliif basaasan jedhamanii himataman 3 fanniftee ajjeefteetti. Ejensiin Mizaan ajjechaa raawwachuuf meeshaalee seeraan alaa gara biyyattiitti galchuuf yaaluun yakkamaa ta'uu gabaasee jira. Mizaan namoota Israa'el gargaaran jedhamanii hidhamanii fi murtee argatan jechuun maqaa dha'e keessa Idris Ali, Azaad Shojjaayii fi Rasuul Ahmad Rasuul keessatti argamu. Akkasumas Iraan walitti bu'insa guyyoota 12f Israa'el waliin keessa turte keessatti namoota hidhata qabu jedhamanii himataman 700 ol ta'an to'annoo jala oolchitee jirti jedha dhaabbata mootummaa waliin hidhata qabu Noor News. Gama kaaniin paarlaamaan Iraan Ejensii anniisaa atoomaa idil addunyaa kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma niwukilaraa ilaallatu wajjin hojjechuu dhaabuuf sagalee kennee jira. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan Muhammad Bahar Galiibaaf dhaabbatichi haleellaa Israa'elii fi Ameerikaa hin balaaleffanne amanamummaa isaas caalbaasiif dhiyeesseeraa jedhan. Galiibaaf qondaalotni niwukileeraa Iraan hamma bu'uuraaleen niwukileeraa wabii argatanitti dhaaba kana tumsuu ni dhaabu jedhan. Dabaluunis sagantaan niwukileeraa dhimma nagaa qabeessa ta'eef oolu saffisaan ittuma fufaa jedhan. Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo haleellaa Ameerikaan sagantaa gabbisa niwukileeraa Iraan irratti gaggeessite sagantaa gabbisa niwukileeraa biyyattii waggoota baay'een boodatti deebiseera jedhanii akka amanan dubbataniiru. Akka yaadutti waggoota kurna hedduu boodatti deebi'ee jedhan. Wanti isaan barbaadan gabbisuu ture jechuunis hubamuusaa himan. Haleellaan sun waraanichatti xumura horeera jechuunis himan. Kana dura garuu gamaagamni basaasa waraanaa Ameerikaa akka ifa godhetti haleellaan US sagantaa gabbisa niwukileeraa guutummaan guutuutti hin barbadeessine jedhee ture. Yoo miidhees jiraate baatiiwwan muraasa qofaa duubatti deebisaa jedhe. Tiraamp walitti bu'insa Israa'eliif Iraan gidduutti adeemaa jiru akka lola barattoota daa'imman 2 dallaa mana barumsaa keessaa wal lolaniitti ibsan. Daqiiqaa 2-3 wal haa tuman. Achi isaan dhaabuun salphaadhaa jedhan. Miidhaa haleellaan US Iraan irraan ga'e ilaalchisee gabaasni humna ittisaa US Peentaagoon baase haleellichi niwukileera Iraan guutummaatti hin barbadeessine jedha. Haleellaan US bu'uuraalee niwukileeraa Iraan irratti raawwatte sagantaa niwukileeraa biyyattii hin barbadeessine. Ji'oota muraasaan yoo booddeetti deebise malee jedha. Boombiin Ameerikaan dilbata darbe roobsite tuullaa gabbisa yuuraaniyemii Iraan hin dhabamsiifne jechuun ejensii tika waraanaa Ameerikaatti maddeen dhiyoo ta'an miidiyaa michuu BBC CBS itti himaniiru. Laaboraatooriin sagantaa kanaa hin tuqamin jira. Haleellaan caasaa wiirtuu kanaa irra keessa qofa haleelee jedhan maddeen kunniin. Doonaald Tiraamp garuu bu'uuraaleen niwukileeraa 3 qixumaan haleelamanii barbadaa'aniiru jedhan. Dabaluunis
osoo meeshaaleen waraana niwukileeraa gabbisaa jiran hin barbadoofne ta'e mootummaan Iraan amanee waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin fudhatu ture jedhan. Ministeerri dhimma alaa US Maarko Ruubiyoon wanti gaara sana jala jiru hundi haala hamaa keessa jira jechuun Iraan sagantaa niwukileeraa torban tokko dura qabdi ture caala baay'ee duubatti deebiteetti jedhan. Gamkaaniin barreessaan olaanaan neetoo Maark Ruut Ameerikaan humna niwukileeraa Iraan keessaa balleessiteetti jedhan. Haleellaan kun karaa dinqisiisaa ta'een raawwatame jechuunis tarkaanfii murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Waraanni hamaan guyyoota 12 Iraan, Israa'eliif US amma waliigaltee dhukaasa dhaabuu qaamoleen lamaan tole jedhaniin caamee jira. Haa ta'u malee hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Khamenei hamma yoonaa waliigaltee kanaaf beekamtii kennuun isaanii hin dhaga'amne. 12 Iraanii fi Israa'el kan Yuunaayitid Isteetiin deeggaramee gaggeeffame keessatti eenyutu maal buufate? Waayillan keenya ammayyuu tanaa fi hiikaa fi tasaa xiinxalaniiru. walitti bu'iinsa torban lamaaf adeeme kanaan eenyutu maal buufate? Ameerikaan maal buufatte? Israa'eloo, Iraanoo, biyyoon addunyaa kan jedhu kaafna. Mehiika Ameerikaan maal buufatte? Tole asirraa Ameerikaan wanti ishiin buufatte jechuu dandeenyu maalidha? Beekamaadha. Ameerikaa fi Iraan diinummaa waggaa baay'ee qabu. Garuu kallattiidhani Iraan keessa seenanii haleellaa gaggeessuun yeroo jalqabaati. Keessumaa bara bulchiinsa Shaa yookiin bara bulchiinsa sirna gonfoo bara 1979 waggoota Iraan keessatti 50 dura Iraan keessatti kufeeyasi. Ameerikaan kallattiidhaan dhimma Iraan keessatti karaa humnaa kana dura qoqqobbii garaagaraa kaa'uudhaan yookiin immoo dhibba garaagaraa Iraan irratti gaggeessuudhaan kan isheen beekamtu. Pirezidaantota Ameerikaa kana dura turan keessaa waggoota gara 30 olii keessatti yeroo jalqabaatiif humnaan kallattiidhaan Iraan keessatti kan hirmaate Ameerikaadha jechuudha. Kanaaf ammayyuu humna qabdu Ameerikaatti Iraanitti waan agarsiiste fakkaatti. Keessumaa xayyaaronni ishii kan B2 Spirit jedhaman suni boombii Bankar Bastar jedhamu Iraan irratti darbachuu ishiitiin Ameerikaan ammayyuu addunyaa irratti humna jabaa qabaachuu ishii boombii sana yeroo jalqabaatiif boombiin sun kan adda waraanatti hojiirra oolee jechuudha. Kanaaf boombii sana Iraan irratti fayyadamuu ishiitiin waggoota dheeraa booda Ameerikaan kallattiidhaan Iraan keessatti karaa humnaa hirmaachuu ishii waan namatti agarsiisudha. Lola gaafa inni garuu dhukaasa qofaa miti. Wanti kaastee qoqqobbiin jira waggoota dheeraaf karaa harka jalaanis waan akkasii jiraachuu mala garuu akkuma jette yeroo jalqabaaf kan dhukaasisuun hojirra oolee kan Ameerikaan qofti qabdu jechuudha. Kanaafuu Ameerikaan